warri biizinesii naannoo Oromiyaa jiran Oromoo kan jechuu kiyya walitti dhufanii ummanni naannoo Oromoo ummanni Oromoo kun baay'een isaa biizinesii irraa fagaatee jira. Biizinesii irraa akkamitti gara biizinesii dhufuu danda'a yeroo gaafatamu ummanni baay'een isaa baadiyyaa keessa jiraata. Namni baadiyyaa keessa jiraatu biizinesiif baay'ee walitti dhiyeennan qabu. Kanaaf ummati kun gara magaalaatti karaa kamitti socho'ee biizinesii baratuu danda'a yaadni jedhu. Maaliif baankiin dhaabne yaadni jedhu dhufe? Yoo baankii dhaabne pirojektii kanas gargaaruu dandeenya yaadni jedhu madde namootuma haga 2-3 taane. Oromiyaa baankii dhaabuudhaaf innaa sana akkatti waan guddaan nu kakaase namni keenya sabni Oromoo qotaa bulaas ta'ee horii horsiisee waan inni argatu saantiimatti lakkaa'amu. Nama walakkaa jiru kan dhimma itti ba'aa jira. Namoota keenya attamitti achi galchinaa kan jedhu irraa kan. Kaapitaala ga'aa yeroo san naashinaal baankiin gaafatu birrii miliyoona 75 ariitii walitti qabuu rakkoo ture. Baankiin keenya dhaabbachuudhaaf jedhu naashinaal baankiin horii ittiin mazaggabamtu kara miliyoonii 6 turan Awaash Baankii miliyoonii 6 dhaabbatanii kan keenya garuu kara miliyoonii 75 ol kaasan jechuudha. Ba'aan irratti ta'e eessaa finneeti kana onnoo goonaa. Baankii uummataa jennee naa dhaabnu naa sana ownershiip nutti kan uummataa ta'u jenneeti. Garuu waan guddaan nu uume maal inni uummata keessa deemnee birrii walitti qabuudhaa kaanee namni keenya akka sheerholdarii ta'u goonee namni keenya horii hin qabu. Waggaa 2 dadhabnee miliyoonii 8 arganne. Baankii dhaabuudhaaf miliyoonii 75 barbaachisa. Namoonni keenya akkuma beektu qarshii bal'aan qaban akka sababa biraa. Qarshii kana yoo qabaatanis gara biizinesiitti fidanii baankii beekumsa baankiis baay'ee bal'inaan hin qabu. Qotee bulaan keenya akkuma beektu isa samansiisuudhaani abbootiin qabeenyaa keenyas hundumtuu baadiyyaa keessa deemnee walii wajjiniin jechuudha. Baankii kanaan naawunsii goonee sheerii gurguruu kaapitaalii biiraawi baankiin nu kaa'e sana miitii gochuudhaaf baay'ee dhamaa turre jechaadha. Yeroo sana abbaan duulaa pirezidaantii turanii nu gaddargaanii garaas turanii rakkoo keenyatti himanne. Horii walitti qabachuu dadhabne namni keenya horii qabaa isinis hin qabnu attamitti nu gargaartu jennaan intarpiraayizonni Oromoo kan bosonaa jiru kan adda addaa jiru akka itti galanuuf eeyyamni nu kenname intarpiraayizonni Oromoo gaafa itti galan jaajaa keessatti miliyoonii 75 goone. Gaafa intarpiraayizonni sun dhufanii horii hammas galchanii namni keenyas xiqqoo horii qabu kunis fidee gaggalchuutti ka'e jechuudha. Namni keenya hamilee guddaa qaba. Baankiin kun akka dhaabbatuuf yeroo sana baay'ee si gammachiisaa ture yeroo sheeriin gurguranii namni amma qaburraa sabbata isaarraa hiikee dhufee 4,000 kan bitu baay'ataa ture sheerii yeroo sana baay'ee kan si gammachiisu. Nuyiif ani calqaba taappellaa Oromiyaa baankii kana neempileetii kana magaalota 40tti yoo maxxansinee argamne waa guddaa jennee yaadnaa turre. Har'a garuu kunoo 500 ol daneen kan socho'aa jiru. Yeroo sana keessatti maqaanuma kana qabatanii hojii baankii jalqabuun waan hin yaadamnu ture jechuudha. Uummatuma keenya keessatti mataa isaa ilaalchisee maqaa kana yoo goone uummata biraa irratti yookiin baankii abbaa qabeenya baankii biraa irratti waan akkamii uumaa gabaan argannaa maal kan jedhu chaalenjii ture jechuudha. Naanna'ee san hunda keessa darbee baankiin keenya irra gahee jira. Baankiin keenya baankiin Oromiyaa haala amansiisaa irra jira. Lafa qabatee jira. Sadarkaa qabatee jira. Baankiin kun yoo hundaa'u sadarkaa 16ffaa irra ture yoo jalqabu. Amma garuu hojii cimaa hojjeteen wantoota baay'eedhaan kiraayiteriyaa baay'eedhaan 5ffaa 6ffaa 7ffaa irra gahee jira sadarkaa isaa waan hedduu paarameetiroota adda addaati. Magaalaa irraa miti damee kaban baala gararraa kiiloomeetirii 1,000 lakkaa'amu deemneeti kaban inni kun fakkii
biyyaaf ta'ee fakkii baankota biyyaatiif ta'ee wanta haaraa fidee ture. Dhuguma jechuudhaaf baankiin kun waggaa amma ture kana keessatti amma asirra gahuunsaa baay'ee waan bareedaadha. Haala akkasiitiin hin dhufa kanaan sadarkaa kanarra gahuunsaa waan yaadamuu miti. Baankonni biraa waan kana caalaa waggaa kana caalaas deemanii akka kanallee gahuun jara rakkisaa. Baankiin Oromiyaa waan baankota biraatillee kan barsiisuu kan danda'u jechuudha. Baankiin Oromiyaa interest free banking banuu irrattis baankii dursaati. Tajaajila dhalarraa bilisaallee biyya kanatti kan galchinuudha. Seera fi heera isaa qorannee too'i shari'aa giddugala godhannee too'i biyya kanatti introduce godhee baankii biyyoolessaatitti jalqaba gaafii kan gaafate nuyi maaliif uummanni keenya sababa amantaa isaatiin tajaajila baankiitii irraa fagaatee kan jiru hanorii baay'ee sochoosu. Biyyattiidhaaf illee sochii dinagdeetiif bu'uura guddaa ta'uu kan danda'u baankii irraa fagaatee waan tureef sanallee biyya tana keessatti galchuun barbaachisaa waan ta'eef aantonni keenya baay'een hin eegan waan ta'eef sanallee akkuma uumama isaatitti haalaan qorannee seeraan qorannee too'i biyya tana kan galchinu taanse too'i baankiin daldalaallee tajaajila kana argate amma baankiin akka 13 olii tajaajila baankii dhalarraa bilisa kanaa kennu jechaadha. Oromiyaa baankiin baankii irra dhaabatanii jiran keessaa pirezidaantiin sadii nu keessaa bahe. Shantaa miti nu keessaa bahe. Kuni bu'aa guddaadha nuuf. Argitee namoota rikruut goonee finne irraa jechaadha. Baankii qofa otoo hin ta'in baankii dhalatu biraatiifis hojjechaa kuni gammachuu guddaa nuuf jechuudha. Jarri kun ekspertii turan gaafa dhufan. Har'a garuu pirezidaantii isaanii waliin baanii. Hojjettoonni hooggantoonni baankii keenya irraa hafanii baankota biraatii gumaachaa jira akkuma beektan. Pirezidaantii 4 baankii kana keessatti waggaa 15 keessatti ba'uun kun raajidha. Qabeenya horachuu irratti baankiin kun baankii isa jalqabaati gamoo mataasaa bittaadhaan abbaa ta'ee too'i itti gargaaramuudhaanii gamoo amma irratti biiroo muummicha baankichaa itti fayyadamnu kana bittaadhaan kan keenya goone. Kanaanis immoo dhaabbannee gamoo mataa keenyaa kan giddu galeessaa amma irratti haala saffisaadhaan yeroon isaa yeroo qormaataa ta'ullee haala saffisaadhaan ijaarsi isaa gaggeeffamaatii jira. Ammaan tana akka dhibbeentaa 23 xumurameera. Gamoo abbaa darbii 33 ijaarsisaa jirra. Innis egaa abbaa darbii 33 kun heerkwaartariif akka nu fayyadamu muummeen amma gamoon amma irra jirru kun hojjetaa amma qabnu faana guddaa miti. Amma kanaaf baankiin bal'achaa jira. Isallee ijaaraa jirra. Amma darbii G+16 irra geera. Jalarra giraawundii irra 5 qaba. Yoo walitti ilaalle naannoo fooqiin 20 ijaaramee jira. Istiraakchar paartiin isaa bara qabamee fi kana keessa hin xumurama jennee itti aansinee hojii fiinishingiitti kan gallu ta'a. Investimentis nan baankiing investimentii qaba Oromiyaa baankiin jechuudha. Gara sheer kaampaanoota 10 wajjin hojjenna. Gara birrii miliyoona 150 oliiti kan achitti investii goone isaan ittiin hordofa jechuudha bu'a qabeessummaa isaanii. Eessa akka ga'an maal godhuu akka qabnu irratti hordofaa koreen kuni. Naannoo Galaanitti akkuma beekamu wiirtuu giddugaleessa leenjii fi konvenshin seentar jennee magaala Galaanirraa hektaara 15 fudhanneerraa. Hektaara 15 kana keessas baankii keenya istiraatijikalii poozishinii godha jennee kan yaadnu diizaayinii bal'aa akka ta'e hojjennee gara hojiitti galleerraa. Kunis marsaatiin hirreetti hojii isaa kan hojjechaa jirru. Marsaa isa jalqabaa irratti kan hojjechaa jiru amma kaar paarkiing istoorii fi garaajiidha kan hojjechaa jirru. Teknooloojiidhaan gargaaramnee tajaajila kennullee
bara baraan guddisaatii dhufneerra. Jabanni kun jabana maamilli sa'aatii 24 guyyaa 7 bakkuma jirutti fayyadamuu barbaadudha. Dameerraa fagaatee tooyi tajaajila haala ittiin argatu. Sanallee baay'ee tajaajila dorgomaa ta'e qabna. Dhiyeenyuma kanallee kan hojiirra oolchinu jira. Oroo diijitaal kan jedhamu fooyya'insa keenyatti fufsiisaa dhufnee tooyi. Kuni maal giddugala godhanneeti addunyaan akkamitti deemaa jira kan jedhu qorannoo giddugala godhannee tooyi addunyaa wajjin wal faana fiiguu qabna jennee tooyi murannoo qabnurraa kaaneeti jechuudha. Amma akkuma jedhametti baankii indastiriin keessumaa teeknooloojii kana faana wal qabatee dijitaalaayizeeshinii faana wal qabatee jijjiiramni bal'aa biyya keenya keessatti adeemsifamaa jira. Kun immoo baankii irratti dhiibbaa mataasaa qaba. Kanaaf gara fuulduraatti karoora guddaa kan qabannee jiru tokko humna namaa irratti sirriitti hojjechuu qabna. Humni namaa murteessaadha jenneeti kan silallee ibsaa ture wiirtuu leenjii kanatti kagalle humna namaa keenya sirriitti leenjisnee humna namaa keenya sirriitti cimsinee tajaajila si'eensa qabuuf tajaajila saffisa qabu maamiltoonni keenya kan expect godhan ol irratti sirriitti maamiltoota keenyaaf saffisaan tajaajila kennine maamiltoota keenya giddu galeessa godhannee dorgommii kana sirriitti mo'annee gara fuulduraatti deemuu qabna ka jedhuun qabanneerra jechaadha. Guddinni baankii keenya isa fayya qabeessadha. Baankiin keenya hojii qulqullina qabu hojjeta. Seera fi heera biyyattii yookanis immoo akkasumas immoo addunyaa irratti fudhatama qaban eegee tooyi baankii hojjetu baankii qulqullinaan illee sadarkaa olaanaatti irra jirudha. Baankii kaaniif illee fakkeenya kan ta'u baankii biyyoolessaatiif illee akka fakkeenyatti kan fudhatamudha. Addunyaa irratti illee baankii qulqullinaan beekamu ta'eera. Qulqullina kana immoo yeroodhaa yerootti fooyyessaatii deemne guddinni keenya akkuma jirutti ta'ee tooyi. Anaa fi Oromiyaa baankii akka ilmoo koottiin ilaala. Akka ilmoottiin ilaala. Tokko gaafa galullee calqabee hamma har'aatti faayidii ilaalee bakkee ilaalee poozishiniin irra jira ilaalee miti kanan hojjechaa jiru. Eenyummaaf jaalala baankii kaayyoo baankii kana jaalalaan hojjechaa jira. Ana irratti miira addaati kan natti uumamu jechuudha. Maaliif umrii koo gara baay'ee isaa kan hojjedhe baankii kana keessatti eegan baankii kana dhufeeti anis sadarkaa adda addaa irratti poozishinii adda addaa irratti amma siineer maanejimentiitti kan hin guddadde gaa'ilas kan hin uummadde baankii kana keessatti ijoollees kan hin horadhe asumatti olmoos jireenyi koo baankii kana jechuun danda'ama. Hojjettoonni baankii keenya akka hojjetaa qofatu hin ta'in akka abbaa qabeenyaattis of ilaalu amma humna iyyametti sana godhaa ture jechuudha. Kanaafuu aanatti akka hojjetaa qofatu hin ta'in akka hoogganaa qofatu hin ta'in akkuma abbaa baankichaatti of ilaala jechuudha. Baankii kana ija mucaa kootiitiin ilaala. Mucaa koorraa addaan baasee ilaalu guddina kana baankii kana amma naan ga'uu kootti gammachuun natti dhaga'ama baay'ee. Amma egaa bara darbe kana bara 2022-2023 dhugaa dubbachuudhaaf bara guddina bareedaa itti arganneedha. Istiraateejii tiraansfoormeeshinaal ta'e erga hojiirra oolchuu qabnee amma waggaa sadaffaa keessa jirra. Istiraateejiin sun lafa bu'ee tooyi bu'aa agarsiisuu baratti jalqabeedha. Istiraateejii addaati kan lafa keenya tooyi kiraafti goone tooyi hojiirra oolchatii jirru. Istiraateejiin kun maamila giddugala kan godhateedha. Customer centric strategy jennaani. Kanaan gargaaramneetu egaa cimina keenya akka malee jabeessatii dadhabbina qaawwa keenya immoo cimsaatii haalatti dhufneedha keessattuu barri darbe kuni. Egaa haaluma kanaan damee keenya akka gara 503tti guddifneerra. Baruma darbe kana qofaa damee 103 banne. Maamila keenya maamila akka miiliyoona tokkooti ol haaraa wanni jechuu dandeenyerra walitti sassaabuu dandeenyerra. Haaluma kanaan maamilli keenya amma akka miiliyoona 4.3 ga'eera. Guddinni isaas waggaadhaa waggaatti irratti dhibbeentaa 34dha jechuudha.
Kana keessaa dhibbeentaan 74 isa tajaajila baankii isa baramee kana fayyadamu. Dhibbeentaan 26 immoo maamila interest free baankii yookaan immoo isa dhalaan bilisaa jennu kanaati. Qusannaan keenyallee gaarii guddate dhibbeentaa 24 fi qabxii 4 guddate waggaa darbeerraa bara kanatti. Kana ta'uu isaatiin qusannaan keenya juun biiliyoona 53 fi qabxii 9 qaqqabeera jechuudha. Sharafa alaa sassaabuudhaan illee baankiin keenya guddinni isaa baankilee biyya kana keessa jira keessaa isa tokkoffaadha. Guddinni isaa isa guddaadha. Akka miiliyoona 371 sharafa alaa walitti sassaabuu dandeenyerra jechuudha USD dhani. Guddinni kuni karooraa oli dhibbeentaa 100 fi 2 qabxii 1. Bara darbeerraa immoo akka dhibbeentaa 33 guddate. Baankilee biyya kanaa keessaa waggaadhaan waggaatti guddina guddaa kan argisiise baankii kan jechuudha. Bara lama walitti aansuudhaan. Waggootii lamaan darban kana idilee addunyaatti badhaasa addaa tokko dhaaba tokko irraa walitti aansinee tooyi arganneerra. Bara 2021-22 sadarkaa warqeetiin dhaaba Square jedhamurraa magaalaa Baarseloonatti sagantaa konvenshinii godhameen biyyootii 39 keessaa dhaabileen 45 bakka walitti qabamanitti baankiin keenya badhaasa sadarkaa warqeetiin tajaajila qulqullina isaatiin badhaafamuu danda'eera. Ittuma aansee immoo bara kana immoo bara 2022-23 illee sadarkaa pilaatiiniyeemitiin geeba badhaafamneerra sartifikeeta fi geeba qulqullinni keenya itti fufiinsan odoo olii gadi hin jedhin itti fufuu isaatiin jechuudha. Barreen dhufuuf maal yaaddu akkamitti deemna kan jedhu gaaffii ittaanu. Dhugaa dubbachuudhaaf baankii kana fuulduratti akkuma loogoo keenyaa akka fuulduratti utaalchisu tarsiimoon barreen hojjetamee tooyi lafa qabateera hojiirra ooleera. Barreen dhufan baankii kanaaf barreen istiraateejiiwwan lafaan kaa'e sanarraa bu'aa isaa haammatu kan bu'aa itti argatu. Ciminaalee keenya irra caalaa cimsinee tooyi kan itti deemnu ta'a. Qaawwa immoo akkuma dhaabatetti qaawwa qabnu immoo cufannee tooyi gara ciminaatitti jijjiirree tooyi fiigicha keenya ol siqnee barreen itti balaliinu ta'a jechaadha barreen dhufan baankii keenya. Yeroo rakkoos yeroo gaariis warra nu wajjin jiran hundaaf galata galchina. Ammas gara fuulduraatti waliin hojjennaa koottaa baankiin keessanii koottaa dagaagsaa rakkoo yoo jiraate rakkoo sirreessaa bakkeen itti baankiin kun haala kanaan odoo hojjetee wayyaa kan jettanii yaada qabdan isoo jiraate yaada nuu kennaati haala saniin waliin haa hojjennu waliin ummataa gargaarru baankiin kun baankii ummataati ummanni akka quuf akka dagaagu haa ta'u kan jedhuun waamicha dabarsaaf. Milkaa'inni darban kun nuuf humna nuu ta'uu qabu. Boriif immoo jabaannee tooyi seenaalee gurguddaa hojjechuudhaaf kan nu kakaasan kan nu onnachiisan ta'uu qabna jennee yaadna. Hamma ammaatitti baankiin keenya waggaa 15 keessatti waan hojjeteef itti boona. Waggoolee dhufaniif immoo kana bu'uura godhannee tooyi akka enerjiitti fayyadamnee tooyi akka humnaatti fayyadamnee tooyi akka utubaatti fayyadamne seenaalee kana caalan hojjechuudhaaf qophaa'uu qabnaa jedheen ergaa dabarsaa maaneejmentii fi boordii akkasumas hojjettoota keenya baankiin keenya sadarkaa kana gahuudhaaf
iddoo guddaa qaba waan ta'eef kan amma ammaatitti hojjenneef hundumtuu abbootiin aksiyoonaallee gargaarsa nu gootaniif utubaa nu taataniif galata guddaa qabna. Horiifillee immoo akkasumatti walutubnee too'ee wajjin ofiigne baankii keenya baankii biyya kanatti miti sadarkaa Afrikaatitti illee addunyaatitti illee ol siqee too'ee balali'uu gochuu dandeenya jedhee yaada galatooma.